ilma fura qulqulluu jaalalli giiftii keenya maariyaamii hundoo keenya waliin haa ta'u. Lafee Addaam gara bitaatirraa dubartiin uumamte jedhan. Miidhaan dubartoota irra gahaa jiru daran dabalaa jira. Mee viidiyoo kana haga dhumaatitti ilaalatii walitti deebina. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota keenya jaalatamuudhaaf kabajamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u fayyaa keessan jirtu bannee jirra. Akkuma beekamu haala yeroo haala waqtii irratti biizii waan taaneef viidiyoo dhuunfaa keenya hojjannee karaa keessan qaqqabsiisuu erga dhiisnee bubbullee jirra jechaadha. Egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoon sunillee maali hojjettanii? Waan baay'ee nama jibbisiisu, waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee nama suukaneessu jechaadha. Maal irraa dubbachuu dhufte gaafa naan jettan akkuma suuraa irratti argitan obboleetti keenya kana abbaa manaatti ture rebe jedhan. Social media irratti maxxanfamteerti karaa Facebookii, karaa TikTokii, karaa Instagramaa, karaa Telegiraamii gadhiifamtee jirti jechaadha. Akka abbaan warraa rebicha akkasii irratti raawwate. Paarsanti dhibba keessas dhibba dhugaallee ta'uu baatu namni caafii xiqqoo argu malee irraa naasa'u jechaadha. Asirratti maal jechuun barbaade dhiirri Itoophiyaa keenya isin dhuguma yoomuu jaalala bartume hindi isin gaafa bultii barafu galtan yookiin gaafa gaa'ila godhachuudhaaf gara gaa'ilaa deemtan booksii leenjitanii galtumoo gaa'ilatti. Gaafin koo ijoon jechuudha. Maaliif reebbamti shamarreen tuni? Yoo waliin galteen jidduu keessan lamaan illee hin jiraanne gadhiistee geggeessuu dandeessaa. Akkasumas immoo yoo jaalalli jiraate ulee maaltu fide? Namni akkamitti akkanatti nama reeba? Obboleetti qabdaa, haadha qabdaa, ilmoo dubartii boru argachuu dandeessaa. Kanaafuu ilmoo keetti si qunnamuu danda'a. Obboleetti kee osoo namni biraa intala haadha keetii jechuudha kan haadha tokko keessa wajjin dhalattan namni biraa osoo ishii wanta akkasii kan irratti raawwate dassi jedha si gammachiisa sitti tola akkasumatti ilaali isitiin tolu eenyumtuu obboleetti kee gaafa reebamtu garaa sin ga'u jechaadha. Kanaafuu kan namaatti sirreebin jechuun barbaada warra dhiiraatiif jechuudha. Yeroo hundumaa jaalala keessatti shamarrani miidhaman biyya Itoophiyaa kana keessatti carraan shamarran qabdu jiraachuu gaa'ilaa keessatti walakkaan miidhamaan jiraachaa jiran jechuudha shamarran keenya. Gaa'ila isaanii dhufkatanii rakkoo isaan qunname dhuffatanii waa baay'ee dhuffatanii jiraatu. Osoo reebaman osoo qaqqaxaman boru jijjiirama bultiidha jedhanii ta'u. Obboleetti tiyyaa abbaan manaa kee gaafuma takka illee xiffiin rukkuta taanaan bulii wajjin kuti jala. Boru yoo inni si ajjeese guyyaa lama guyyaa sadii boo'anii sana booda sanuyyuu maatii keetii boo'a sanirraa kanaaf hin dagatamtaa jechuudha. Osuma si rukkutu taasii bakka hin taane si rukkutuu danda'a. Qolomota dhahee si ajjeesuu danda'a. Funyaan dhahee si galabbaxuu danda'a. Kalee dhiita si keessaa baasuu danda'a. Dhiirri si qaqqatu abada multiidhaan ta'u. Dhiirri kan si gorfatu. Dhiirri kan yeroo siif laatu. Dhiirri kan si jaallatu. Dhiirri kan si kabaju. Kan nama fuuldura bichaatti haadha warraa koo lubbuu koo koottas naa taa'e ma'anatu sii qarqaara. Isa jedhee fakkeessu osoo hin taanetti dhiira jechuun isa dhugaadhaan. Isa dhugaadhaan maatii kee birattis dhuunfattis dhiira jechuun kan fakkeessa isbii fuulduratti osoo hin taanetti isa garaa guutuudhaan gizee kophaa jirtanillee siif kufee siif ka'u malee isa nama gaafa namni dhufe gaafa bakkee wajjin iddoo bashannanaa ta'u keessumminnatii tokko keessummoo iddoo keessummummaa deemtanii maatii wayii fira bira dubbisuu gaafa deemtan achitti akka adda ta'e si kabajee nama biratti fakkeessadhaaf jechuudha. Yoo si miidhellee akka namni inni si miidha jedhee ragaa irratti hin baaneef kan fakkeessu jira jechaadha. Sababa saniif shamarran keenya yeroo baay'ee miidhaman jaalala sobaa jechuudha. Isa nama fuulduratti ushururuu jedhee nama duuba immoo teestan booksiin itichoon kaasu suni inni sun gaa'ilaa hin ta'uu jechaadha. Maal jechuun barbaade muca'oo tana akkatti ijishii akka dhiita ergitanii
fuulli ishee akka itti dhidhiite agartanii waan ishee irra ga'e argitan jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya abbaan manaa keessan akkasitti isin zabbaxa taalan hin jiraatu wajjin. Kutadhu garaa kee. Maaliif yoo ati miidhamte yoo ati duute sumatuuf dhaba malee namni si dagata guyyaa 3 booda. Kan si boo'u haadha ta'e qofa haadha ta'e aga lubbuun jirtutti ima muumu'amti jechaadha. Keessa ishee deddeebita. Ija ishee keessa mimmaatu rooba gizee hunda harmee si deesse. Kan kanarraa hafe namni takka si yaadatu. Yoo ilmoo qabaatte ilmoon keessuun gaaf guddate haadhati jechuun isaa hin hafu. Gaaf jiru garuu aga xiqqeenya waan beeku. Kana isiniin jechuu barbaada. So ati of yaadadhu bakka jirtu. Abbaa warraa sin kabaju taanaan ati jalaan dhageessu taanaan inni si jalaan dhaga'u taanaan waliigalteen jidduu keessan hin jiru taanaan carraan ati qabdu du'a bichaadha. Kanaafuu yeroodhaan lubbuu kee baraariseen shamarree. Haati manaa kunuunfamuu qabdi. Haati manaa mootii jaalalaati. Haati manaa giiftii manaati. Haati manaa dhiphattee jeessa galgaraatti daa'ima siif baatti. Haati manaa hayyuu giiftii jaalalaati. Mootii mootota addunyaa kan caaltu siif isheedha. Maatii ofii dhiistee gara kee dhufti. Hiriyoota ishee dhiistee gara kee dhufti. Haadha fi abbaa ofii dhiistee gara kee dhufti. Obbolaa wajjin guddatte dhiistee gara kee dhufti. Siif bakka qabaatti jechaadha haadha manaa jechuun mootii jaalalaati siif. Kan beekutti kennaa guddaadhaati warra. Badhaasa guddaadha. Garuu nama hin beekne biratti maal sinif fakkaatti? Harreetti fakkaatti jechuudha. Namni gatii jaalala keessiif hin beekne gaafa of biraa si dhabe si beeka malee gaafa bira jirtu mo'atti fakkaatu. Kanaafuu shamarran keenya ani suma dhumaa isinitti hima jaalattanis jibbitanis abbaan manaa sirreebu wajjin tasuma kaayyoo hariiroo jireenya keetti fufin. Reebichi jidduu keessan jiraannaan dhiisi deemu cubbuu hin qabu jechaadha. Hin miidhamaa jirta. Namoonni baay'een har'a isaa yoom miidhame boru waaqayyo na kiisaa jedhan. Waaqayyo si kiisuu danda'a. Garuu ati guyyaa 3 booda akka dagatamtu beekta taanaan namni bakka sii qabu waan hin jirreef of baraarii har'a lubbuu kee. Haadha mana akka waaqayyo jedhutti waaqayyo imaanaa ilma dhiira sitti kenne jechuudha. Isaan lamaanuu haadha fi abbaa isaaniin dhiisuu isaan tokko hin ta'u jedha seera Lewwotaa irratti akkasumas wangeela Maatiyos irratti waaqayyo nuuf abboome haadha manaa abbaa manaa irratti haboo qabdi. Abbaan manaas haadha manaa irratti haboo qabu. Isaan lamaanuu tokko lamaa miti jedha. Ishee waaqayyo haala kanaan abboomee waliif nu kenne. Harka maalitiin akkasitti dubartii reebdu ishee? Harka maalitiin ija ishee akkatti burusitu? Amma fakkeenya dubartiin kun dhukkubbii ishiin keessa jirtu ishee duwwaatu beeka. Ishee fira waaqa qofatu beeka. Waan ishiin keessa jirtu dhukkubbii jechuudha qaamni ishee akkas ta'e. Dhibeen narbii itti dhufuu danda'a. Dhibeen sammuu itti dhufuu danda'a. Dhibeen meduulaa obbolongaataa sunillee itti dhufuu danda'a. Dhibeen serebireemii itti dhufuu danda'a. Sammuun kun tuqame jechuudha yaadarraa. Rukkuttaan kaballaan gaafa asiis rukkutan miirri sammuu kee keessa jiru akkam akka ta'u beeki. Cheekaaf godha ofumaanii waa itti buuta yoo amma fakkeenya ija keessan kana waa sin rukkute tasuma itti buutan yoo sin dhukkube akkam akka sammuun keessan ta'u ilaala. Garuu isheen reebicha cimaa turre gahee haala badaadhaan reebamtee kanaafuu shamarran keenya baay'ee sin jaaladha. Akka isin miidhamtan illee tasumaan barbaadan. Akka isin milkooftan, akka isin hojjettanii bakka guddaa geessan, akka isin gammaddanii jiraattan, akka isin kaayyoon keessan isinii milkaa'uun barbaada. Kanaafuu har'a of baraari lubbuu kee. Wanni akka nama gaa'ela keessan keessa jira taanaan karaa maatiitiin narraa hiika jedhii galii maatii keetitti madhu jalaa bahiiti. Maatiin kee araarsatti si deebisa taanaan hin araaramin didi. Na ajjeesaa jedhaani didi.
Yoo maatiin ka jaarsi udaan nama nyaachisa jedhaman maaksi Oromoo. Maanguddoon dhakaa bishaan godhee affeela jedhu. Obsillee daangaa gaafa darbe dhakaatti jijjiirra. Obsi daangaa darbe nama madeessa. Obsillee hayyuutti jedhaniitti fayyadama Oromoo garuu sun miidhaadha. Kara maatii si didama taanaan samaanan keessan addaan si hiiku qaama seeratti deemitoo iyyannoo galfadhu. Ani akkan hiikamu yookiin mazzagaajja guyyaa jalqabatti walii mallatteessitasan dhaqiitiin narraa hiikuu qaba jettee irraa hiikamtee karaa nagaa jiraachuu dandeetta. Nama sii kabajuu nama sii boota sii qabu waaqayyo ka isa caalu sii kennuu danda'a malee ka isaa gadi sii kennuu hin danda'u. So ati kana beektee too of miidhuun qabdu shamarran keenya jechaadha. Biyyaansa harka 100 keessaa harki paarsaantiin 15 yoo gammachuu qabaatte shamarran keenya. Walakkaan ilma dhiiraa seexaanatu biyya lafaarratti uumame natti fakkaata. Dhiironni akkuma jinniisi. Sammuun qaban dhugaa. Baay'een isaanii akkamitti qaama koo kanarraa kan uumamte. Akkamitti han reebame. Dhugaa baay'ee wani na gaddisiise tokko kana jechaadha. Obboleettii koo, haadha manaa koo, harmee koo, mucaa koo. Akkamitti reebicha akkana harka irratti ol kaasame. Waaqayyo ni farada hundaafuu garuu shamarran keenya daqiiqaa takka bootan kenninaa fi abbaan warraa kaballaan si rukkuta taanaan abbaan warraa si arrabsa taanaan abbaan warraa kee jechootan taaneen si tuqa taanaan abbaan warraa kee gaafa namni dhufe bichaa fakkeessa taanaan namni sun si galaafatullee namni isa tokkas godhe jedhee namanu fakkeessee jiraate waan ta'eef. Abbaan manaa kee inni dhugaan kan akkamiiti isa maati gizee namni hin jirrellee si qarqaaruudha. Isa gizee namni hin jirrellee bootaa si qabuudha. Isa gizee namni hin jirre asitti si baatatuudha. Isa gizee namni hin jirre as keessa si kaawwatuudha. Malee abbaa manaa fakkeessadhaan gizee nama arge bichaa akka nama si jaallatu, akka nama si dhiphatu, akka nama si qarqaaru, akka nama si kunuunsu raawwatu no. Inni sossooba jechuudha. Kanaaf ofii baraariyaa shamarran tiyya. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatoomaa viidiyoo adda addaa hojjannee akkasiin qaqqabsiisnu gorsallee shamarraniifillee shamarran dhiira miidhanis ni jiru jechaadha. Isaan irrallee viidiyoo biraatti irratti qabannee isinii dhufna. Garuu dursa chaanela keenya kanaaf warri haarawaa hin ta'in chaanela keenya sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo dhaamsi kiyya viidiyoo kana sheer waliif godha. Shamarran miidhamaa jirtu hunduu dhaga'uu qabdi waa'ee kanaatirra bakka jirtanii ofii yaadachuu qabdu. Eenyu akka wajjin jiraachaa jirtan, eenyu akkasin jaallatu, eenyu akkasin miidhullee baruu qabdan jechaadha. Galatoomaa like share subscribe gochuu hin dadhabina. Yaada qeeqaa komiyoo qabaattanii balballi description inboxing keenya yeroo kamiyyuu banaa jira. Yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa.